sababa maalitii fi youtubein monetize keenya nuuf deebisuu dida sababa maalitii nu jalaa tursiisa keessattuu immoo yeroo ammaa kana youtubein obboloota baay'ee jala baay'ee tursiisaa dafee deebisaa fi hin jiru kanaafi sababa hin tursiisu keessaa muraasa isaan isinitti hima nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaa godha egaa obboloonni ganaa keessattuu ganaa monetize ta'uudhaaf jirtanii viidiyoo kana isin fayyada waan ta'eef ammalumatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana monetize dafee youtubein deebisaa hin jiru baay'ee tursiisaa qormaata baay'ee kennaa jira jechuudha kanaafi isa keessaa furmaata isiniif ta'a jedhee waan hin yaadu isinitti hima erga yoo tunde viidiyoo kan akka qalbeeffataniin isiniin jira ani ofii koo irratti waan an argine isin ofii koof waan an arge isin fayyada jedhee gara keessaan fidee dhufee jira innis monetize hani erga sa'aatii subscribe sa'aatis guutee erga tureera garuu naa deebisuu didee si'a baay'ee hin kuffisaa inni ergamaa hin kuffisa kanaafi sababa inni kuffisuufin isinitti hima jechuudha anarraa akka barattanii dogoggora ani hojjedhe isinis akka deebitanii hin hojjenneef jechuudha keessaa muraasa isaa yoo nan isinitti hime dogoggora ani hojjedhe tokkoffaa viidiyoo miidiyaa biraarraa fidee irratti caaneen jira innis youtubein sa'aatii ammaa kana viidiyoos ta'ee audiyoos ta'ee suuras ta'ee kan miidiyaa kamirraa dhufe kamiyyuu fudhachuu dhiiseera kan inni barbaadu kan mataa keenyaati jechuudha viidiyoos haa ta'uu audiyoos haa ta'uu wanta hundumaayyuu kan keenya barbaada malee wanta miidiyaa biraarraa dhufu fudhachuu dhiiseera ani garuu obboloonni tokkoffaa dhakaastanii hanga ammaatti nafaana turtanii hin beektu miidiyaa biraarraa audiyoo gara biraatiin nan fidaa suura immoo miidiyaa biraarraa fidee irratti edit godhee gadi lakkisaa wanta baay'eedha argitaniirtu jechuudha dura akkasitti monetized hin godha waan ta'eef warra duraan monetized ta'anii odeeffannoo isaan irraa waan fudhadheef anis bakka yeroo ammaa kana youtubein akkasumatti hin hojjeta waan jedhu odeeffannoo waan fudhadheef isaan irraa odeeffannoo waan fudhadheef akkasumatti hojjetaa ture garuu yaadni kun hundisaa dogoggora hojiin koo kun hundisaa dogoggora maaliif jennaani youtubein fudhatu tokkoffaa kan inni kamiyyuu haa ta'uti fakkeenyaaf audio gara biraarraa fiddanii yoo viidiyoo kan yani suura keessan isaa ta'u viidiyoo keessan isaa ta'u yoo irratti edit gootanii isas hin fudhatu maaliif inni audiyoon suni sagaleen suni kan keessan miti kan nama biraadha waan ta'eef isas hin fudhatu yookiin immoo sagaleen kan akkasuma taariidha fi viidiyoon kan keessan ta'e audiyoon kan keessan ta'e viidiyoon kan nama biraa yoo ta'e suuraan isaa ta'u kan nama biraa yoo ta'e isas hin fudhatu dadhabbiidhuma isinitti ta'a malee jechuudha inni kan biraa immoo amma sa'aatii kana kan obboloonni baay'een irratti dogoggoraa jiranii steam yardidha steam yardini amma sa'aatii kan keessattuu warri guruupidhaan isaatii hojjennu steam yardidha warri irra bulfatan obboloonni irra bulfatan jiru isaan fa'i steam yardi muuziqaa mataa isaatii waan qabuu fi tokkicha itti bannaa inni amma ganamaatti lakkaa sa'aatii ganamannaa sa'aatiin keenya gahee hin cunaa sa'aatii lakkaa garuu sa'aatii lakkaa usaatu hin ta'e youtubein steam yardi fudhachuu dideera kanaafi tokkoffaa steam yardiidhaan hojjechuu dhiifnaa lammaffaa viidiyoo kan nama biraas irratti fiduu dhiifnaa sadaffaa suura kan nama biraas irratti fiduu dhiifnaa arfaffaa immoo viidiyoo kan nama biraas irratti fiduu dhiifna jechuudha isaan kana hunduma isaa otoo irratti hin fidin viidiyoo keenya bareechinee sa'aatii nuti haa fudhatu fakkeenyaaf bakka daddabnee sa'aatiin guuttadhaa jennee viidiyoo keenya akkuma ta'e haa ta'u jennee leevis haa ta'u viidiyoos haa ta'u daddabnee hojjennee yoo sa'aatii guuttannee okay ammatti daddafee sa'aatiin nu guuta garuu gaafa immoo deemnee achi qaqqabnee dafee nu dabarsu waan ta'eef gaafa achi geenye ganaa qormaatatti nu galcha uffa jenna gaafsana ganaa dhiphina meeqa keessatti nu galcha kanaafi har'uma kaasnee viidiyoo keenya bifa qulqullina ta'een otoo hojjennee gaariidha isiniin jechuun barbaada obboloonni ganaa monetize taatanii viidiyoo kana isin fayyadan jedhee yaada kanaaf viidiyoo keessan qulqullina qabaatu hojjedha leebirra gaafa teessanis sa'aatii tokko isaa ta'u sa'aatii lama isaa ta'u sa'aatii hirra teessanii bareedattee hirra ta'aati sa'aatii hirra taa'u immoo isiniif hin mijanne mi'ooti isin godhinaati kalaarii isaa eenyuusaa piroofaayilii isaa isin gurraachessinaati akkasitti hirra ta'aati fakkeenyaaf mi'ooti sa'aatii dheeraas fudhachuun dhiiseera mi'ooti sa'aatii dheeraa hin fudhatu eenyuusaa piroofaayilii isaallee gaafa gurraachessine gurraacha waan ta'eef hin fudhatu inni kan barbaadu fuula keenya arguu barbaada yuutuubichi sun chaanaalli sun kan keenya waan ta'eef fuula keenya arguu barbaada piroofaayilii kan keenya arguu barbaada baanaariin kan keenya arguu barbaada erga kan keenya ta'e kan abbaas ta'e sana jechuudha kanaaf piroofaayilii osoo gurraachessuu dhiiftanii ifnoo gurraachessitanillee daqiiqaa muraasaaf qannastanii gurraachessitanii akkasuma mi'oota irrallee naa gootanii daqiiqaa muraasaaf mi'ootii gootanii sa'aatii dheeraa mi'ootii gochuu oromoo sa'aatii dheeraa profaayilii gurraachessuu otoo dhiiftanii gaariidhaan natti fakkaata maaliif amma ta'e bakka daddaftanii guuttachuun isinitti haafuuti
bakka yeroo isinitti fudhatee viidiyoon koo ji'a amma kanaa taa'ee ji'a 5 taa'ee ji'a 6 7 taa'ee monetize nuuf hin taane jennee jettanii dhiphachuurraa viidiyoon keessan waggaa haa ta'u gaafa sa'aatiin keessan isinii guutee viidiyoon keessanii akkaataan haalli waraabbii keessanii haalli hojii keessanii qulqullina qaba taananii monetize sa'aatii muraasa keessatti isinii deebisa. Garuu immoo viidiyoon keessanii hojiin keessan qulqullina hin qabu taananii isin qoffisa gaafa deemtanis ganaa AdSense irratti isin dabarsuu imeeliitti jijjiirtuu wanta baay'eedha wanti isinitti jijjiirtan jechuudha. Kanaaf achi keessanii asii baay'ee kaattanii achi keessanii gufattanii achi keessanii dhaabbachuu irraa asuma innaa deemtanii jalaa qulleeffataa sirreeffataa deemuutu gaariidha. Akka koo akka hin taane jechuudha. Wanta anarra ga'e isin irras akka ga'u akka hin barbaanneef anarraa akka barattaniifan viidiyoo kana isiniif hojjedha. Obboloonni baay'een amma nan argaliif irratti jechuudha. Sa'aatii dheeraa isin yaaddan taa'u. Obboloonni baay'een immoo sa'aatii dheeraa viidiyoo isaanii piroofaayilii isaanii gurraachessanii hin taa'u. Tokkoon isaanii immoo jiru jechuudha. Kan gonkumaayyuu liivitti fuula isaanii hin mul'isne jiru. Garuu isaan akkasii yuutuubiin dafii AdSense deebisuu fi dhiisuu danda'a. Guutummaa isaa monetize deebisuu fi dhiisuu danda'a. Kanaaf ammati otoo viidiyoos baatanii akka fuula isin jalaa viidiyoon keessanii rakkina hin qabaanne otoo hojjettanii gaariidhaan isiniin jedha. Seerotaan amma isinitti hime kana hunduma isaa guuttanii hojjettan taananii wanti monetize ta'uudhaaf isin of tokko iyyuu hin jiru. Dafeetii isinii deebisa monetize keessan. Kanaaf seerota kana hunduma isaa sirnaan itti fayyadamaatii hojjedhaan isiniin jedha. Ariifattanii lakkii na jalaa turee dafeen deebisa jechuurraa ariifattanii suuta jettanii yoo hojjettanii achi qaqqabdan gaariidhaan isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo koo kanarraa akka barattan abdii nan qaba. Furmaata isaa immoo isinii qabadheen dhufa. Viidiyoo itti aanuun furmaata isaa isinii qabadheen dhufa. Furmaata maalii akkanaa kennee carraa maalii akkanaa kennee amma maal gochuu akka hin qabu nan taa'amoo yuutuubii kana dhiisee sila naa deebisuu didee sila si'a baay'ee waan na kuffisee fi nan dhiisamoo itti fufeen hojjedhamoo akkam akkan godhu viidiyoo taanuun isinitti himaa. Viidiyoon itti fufee paartiituun jira waan ta'eef paartiituu isin dhaggeeffattu waan faana turtaniif galatoomaan isiniin jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.